Jaalladhee fuudheen amala dhabnaan Isheen deeme. Ashama dhaggeeffattoonni keenya Oromiyaa Mass Media bakka jirtanitti nageenyi keenya isiniif haa ta'u jecha qophii keenya irraatiin argaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti subscribe, share, like, comment gochuun waliin turan affeerraa keenya ta'a. Turtii gaarii. Ani maqaan koo Biraanuu Guutamaan jedhama. Bakki dhaloota koo fi jireenya koo magaalaa Adaamaadha. Bara jireenya koo keessatti nama amala hin qabne hin jaalladhu. Maalummaa koo kana ol ibsuu hin fedhu. Ammaaf asumarratti na haa ga'uuti. Mudannoo jireenya gaa'ilaa keessatti na mudateen isinitti hima. Mucayyoon maqaan ishee Ayyaantuu jedhamtu waliin wal barree waggaa tokko booda waliin gaa'ila dhaabnee turre. Jalqaba gaafa wal barre hanga dhaqnee gaa'ila dhaabnutti amalli mucayyoo kanaa ofitti nama saaba. Takka takkaa garuu nacannacamuus ni barbaadde. Yeroo kana garuu isheen dhiisa kuni jedheen jaalalaan waggaa tokko erga dabarsinee booda gaa'ila dhaabuu irratti walii galle. Sana booda anis maatii isheetti akkuma aadaa Oromootti jaarsummaa ergadheen gaa'ila waliin dhaabbannee haadha manaa fi abbaa manaa waliif taane. Egaa waliif haadha manaa fi abbaa manaa taane osuma jirru jaalalaan osuma jiraannu adeemsa keessa amalli mucayyoo kanaa jijjiiramaa dhufe. Hojiin kiyya kan ani dalagu hoteela ta'e tokko keessa keessummeessitu ta'een ture. Kan hojii idilee koo gaggeeffadhu osoo ayyee hin bariin dura illee achi keessa dalagaa ture. Ergan ishee baree hanga wal fuunee mana dhaabnutti illee achiin dalagaa jira. Sababa kanaan kan ka'e mucayyoon kun yeroo hundaa qulqullina kiyya eeggadhee gaafa manaa bahee gara hojiitti adeemu ni hinaafti. Hoteela keessaa sababaan ooluuf qulqullinni barbaachisaa qofa osoo hin taane dirqamadha. Kanaaf anis hojii koo bifa gaariin dalagaan ture. Garuu osuma haala kanaan jirru guyyaadhaa gara guyyaatti ayyeen galgala gaafa manatti galu na caqacaquu malee boqonnaa na dhawwatte. Jecha ishee irraa dhaga'ee hin beekne illee irraa dhaga'uun eegale. Kana keessaa garuu homaa tokko illee dubbadhee hin beeku. Yoo isheen dhibba dubbattu ani tokko dubbadheen darbee rafa. Nagaa na dhawwachuu ishee irraan kan ka'e hirbaatallee osoo nyaatinan nun bula. Amalli akkasii isheen dhiisa jedheen osoon eegu hinaaffaan ishee itti cimachaa dhufe. Nisirroofti jedheen nan yaadan ture. Garuu anarraas wanta amantaa dhabde natti fakkaata. Daa'ima nan barbaada, daa'ima naaf da'e gaafan jedhuuni maal qabdaa, maal keettiin siif da'a moo mana keessatti na hidhuufi naan jetti. Ani garuu hin sirroofti guyyaan isheen sirreessa jedheen obsaan kan isheen jettu dhaggeeffachuun amala koo godhadheera. Isa ani jalaa caljedhu immoo humnaa ol natti aarti. Hinna tuffattaa na jalaayyuu hin qabdu jettee kanaafis sagal maraatti. Sababa isheen kan ka'e hojii kiyyas dalagachuun natti ulfaachaa dhufe. Ayyeedhaan yoon gorse karaa hiriyoota ishees ta'e karaa maatii ishee na dhaga'uuf akkasumas of sirreessuuf fedha isaa hin qabdu. Guyyaa tokko akka tasaa ta'e humnaa ol na aarsitee jennaan nan ishee kabale. Gaaficha ishee irratti waan kana raawwachuu kootti baay'ee gaddeen ture. Dhiifamas ishee gaaffeen ture. Isheen garuu adda bahuu qabnaa nu haa ga'u kan koo fi kan keenaan jette. Gaafa isheen akkana jette dideen ture. Sababni isaas na ishee jaalladha. Garuu turtii muraasaa booda amalli ishee baay'ee cimachaa dhufe. Amalli ishee of nama ajjeesisa. Ani humna koodhaa ol sababa natti ta'eef amalli ishee dhiisee deemuufan murteeffadhe. Osoo daa'ima hin godhatiin kan akkas wal jeeqne gaafa daa'ima godhanne akkamidha jedheen akkuma adda bahuu qabnu of keessa galcheen ishee dhiisee adeeme. Amala hin taane wanta qabduuf ishee dhiiseen jireenya haaraa eegale. Akkas gochuu kootti homaa tokko illee hin qabbu. Maaliif wanta sirrii sababan raawwadheef. Jaalalli kan jaalala taatu yoo walii galteen jiraatedha. Akkasumallee wal amantummaa yoo dagaagee argame qofaadha. Kanaan achi bu'aan isaa jeequmsaa fi miidhaa ta'a. Gaa'ila dhaabuun dura sirriitti wal qorachuun amala walii baruun yaada walii dhaga'uun dirqama ta'uu qaba. Kana ta'uu baannaan akkuma koo ta'uu dandeessu. Isa kanaaf gaafa jaalannu eenyuun akka ta'ee fi maalummaa isaa seeraan qorachuun barbaachisaadha. Sababni isaas gaa'illi haasaa ijoollee sababa hin taaneef waan na waliin turtaniif guddaa galatooma. Dhaggeeffattoonni keenya Oromiyaa Mass Media jalqabarraa kaastanii waan nu waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Galata guddaa sun biraa qabdu isiniin jenna. Qophii keenya irraas akkasii waa hawwattan abdiin keenya guddaadha. Mudannoo jaalalaa, xalayyaa, seenaa jireenyaa fi asoosama kanneen kana fakkaatan yoo qabaattan karaa lakkoofsa Telegiraamii 965589613 barreeffamaanis ta'e sagaleedhaan nuuf erguu dandeessu isiniin jenna. Akkasumas illee chaanaala keenya subscribe, share, like, comment gochuun deeggaruu hin dagatinaa. Warreen chaanaala keenya haaraa taatan anaa dhufu isiniin jenneerra qophii biraan haga walitti deemnutti nagaan nuuf tura.